Ashama arkafune da ottota fi hordoftoota keenya egaan oduu amme isinif qabanne jirra. Oduun amme yeroo ammaa kana akkuma argitan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad adda waraanatti argamuudhaan iddoo injifatan hundatti suuraa ka'anii ibsa ejjennoo nuuf kennaa jiranii. Akkuma beekamutti naannoo amma dura Tigraayin weerarame ture keessaayyuu naannoo Walloo Affaarii fi Amara kessatti bakkee adda addaa qabachuudhaan guyyaa gootota jechuudhaan baga gamadani erga guyyaa kaleessatirraa waliif facaasaa jiranii keessaayyuu naannawa Dasee Kombolchaa fi iddoo adda addaatti erga to'ataniin booda oduu baga gammadee miidiyaan mootummaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een haafarsaa jira. Haa ta'uti injifannoon isaanii kun kan akkamitti kan jedhu dabalatee akkasuma haasaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad jedhe yookaan immoo Abiyoot kaasee jedhe xiqqoo irraa isin dhageechisuuf yaala. Akkuma beekamutti dhaadannoon isaanii garmalee hammaatee jira. Gootummaa raayyaa ittisa biyyaa gootota keenya maalii keenya zaachan inni hin tumin hin jiru. Wanti inni hin jedhin illee jiru. Dhaadannoon akka daa'imaa inni godhin illee hin jiru. Garuu dhaadannoo kana osoo kan isaan gonfatanii taate gootummaan kun odoo kan isaanii taate Abiy Ahmad dachee qullatti lafa dhiitaa jechuudha. Dhiiga ilmaan miskiina irratti lafa dhiita malee guyyaa takka xiyyitii takka dhukaasee hin beeku. Anas himaa jechuudha. Sini galee wanti inni beekumaa inni isaa fi kaadiree isaa macarashaa saaliyaa isaa miti. Bakka waraanni to'atetti hunda dhaqanii suuraa dafanii ka'anii sanu fitnatiin dafanii ka'anii achi gadhiisan fiigichaan jechuudha. Dhiiga kana dhiiga ilmaan wareegamee miskiinaan kaleessa sababa isaanii dhaqanii qabamanii ajjeefamanii takka galata takka hin godhanne. Galanni isaan godhatan namicha guyyaa takka xiyyitii dhukaasee hin beekne galatoonfatanii jechuudha. Kun kijibaa fi propagaandaa akkasuma haqa namaa awwaaluu fakkaataa jechuudha. Dhugumatti immootu naannolee amma dura humni TPLF qabatee ture guututti qabatanii jiranii. Garuu wanti miidhaa guddaa fide tokkumaa inni Oromoonni Walloo kan kaleessa woboon biyya keenya qabate jedhanii akkasuma TDF qabate jedhaniitiin haala gaariidhaan simatanii turan har'a finxaaleyyiin Amaaraa Oromoo Walloo kaleessa wayyaanee matarratti nu baase oonagii dhufee nu matarra nu baase jechuudhaan duguuggaa sanyii amma dura baratame. Konkolaataa ambulaansii keessaa buusanii hanga sadarkaa fixutti kan amma dura baratame san ammas taasisanii jiran. Hireen uummata Oromoo Walloo baay'ee dhiphatee jira. Kanaaf yoo danda'ame halkaniif guyyaa diinaaf abdii gochuu dhiifnee woboon yoo danda'e uummata san bira dhaabbachuudha. Maaliif kaleessa maqaa isaaniitiif bakka san qabatu injifachuu danda'an. Har'a mootummaan uummata kanatti haloo ba'aa jechuudha. Sinigalee kanaaf mee daqiiqaa muraasaaf sakandii muraasaaf waan inni jedhu xiqqoo irraa dhaga'uun gaariidha. Ittiin isinii bana waan Abiyyi haasa'u injifannoo inni godhe injifannoo maalii akka ta'e yoo dhageessan dansaadha. Sababni isaa maaliifi waan mootummaan kun jedhuu fi wanta biraas adda baafachuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Nena bichi kun nama waraana ne fakkaata alala hiriin isaa tun goyde waan biraa dhisi. Bartu akkanuma bakka ibsa. Eshi nullee gammanne. Eshi. Amma keenya hubachuu waan dandeenyeef salphaatti nu laaffise waan qabsoo bara dheeraa aarsaa bara dheeraa fallee arganne kan salphumatti waan fudhachuu danda'utti fakkaate. Amma keenyas hin beeku qophiin keenyas hin beeku tuffii qorannaa laafaa ta'e waan danda'e yaadii godhee jira. Bara fuudhanii teenyee isa hoogganaa turre. Amma achi jirta Finfinnee teenya ummaa oggoo eegganne. Amma kaleessaatti diina daawwee ture. Waraanicha magariisa goonee qabannee jirra. Har'as cibraan qabannaa burqaan qabannaa diinni nu tuffatee
gara biyya keenyatti gale kun amma awwaalamee nuti dubartuu waan jennu qabu. Nuti aarsaa ta'uu kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachiisee turanii jiru. Amma immoo diinni dhiyoo kana akkuma waan salphaatti mootee waan barbaade godhutti fakkaatu biyya kana qaanessinee ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eeggamu waan ta'eef akkaataa kanaan uumaa waraanaa agartan kana wajjin oolle haalli jiru baay'ee nu gammachiisa. Galgala kana sitti fufna bakka kurfii ta'anii adda ba'an hin qabanne. Awwaala biyya kana akkami kijiba innaa lillahi wa innaa ilaihi. Finfinnee ta'anii hoogganurra jira. Namichi kun Finfinnee dhaquu miti. Ganda sanii kan oomu. Mootummaan guutuutiin fashalaa'aa jechuudha. Uummanni keenya nu dura jira, nu gargaaraa jira. Tokkummaan biyya kanaa eeggamee jira. Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudhaaf kan hundamuu hin goona. Kan hundee hin goona arsaan kaffalamaa jirus kana figuraa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru. Mishigii galee hojjechaa jira jedhama. Takka mishigiin na inni suma. Biyya kana misoomsanii sirnaaf biyya tursanii jiru. Amma gochaa kan jirru jechaaf miti waan bakka haalli mijateetti miti kana keessa ciisne. Tokko isoba rabbina haa nyaatu. Mishigiin inni qotate tokkochi hin jiru naaman. Mishigi maan inni jedhu tokkochi hin jiru. Mishigii qotanne Finfinnee teennee ajajurra maali? Bakka takka deemne namichi kun gara takkan kijiba Finfinnee ma jira. Suuraaf ka'u suuraa dhaquu ka'uu bakka nageenya jiru. Bakka argitee humni waraanaa weeraruu hin dandeenye dhaabbateetiin kijibaa jechuudha. Isinii galee kun kijiba daangaa hin qabnedha jechuudha. Namichi kun halkanii guyyaa walitti dhaabee kijiba kana dhiisu yaa'ake. Annama akkatti kijibee nama akka namicha kanaa kijibe jiruu kiyya irratti argee hin beeku. Isinii galee ishi injifachuun dhuga. Mishigii qotadhee ciisee waraanaa jiraan maa akkatti kijibaan na dhibe. Mishigii maan inni qotate kun kamaali? Nama mishigii qotate fakkaata. Hidhii isaa laala. Jaartii isaa kiisingii godhaa bulee halkan. Mishigii bulee jedha. Mishigiin inni qotatee keessa bulee jaartii isaati yaaki. Mishigiin inni qotadhee keessa rafaa bulee jedhu kun jaartii isaati. Hin jiru mishigii wayiitu kan inni qotate. Rasaasni dhokaasellee rasaasa wayiitu hin jiru. Jaartii isaa dhokaasaa bulee yaaki. Afaan isaa fuula isaatu hima. Harka isaatu hima. Qaama isaa qulqullina qaama isaatu hima. Namichi kun xurii qeensaa takkan qabu. Hunda caalaa kan nagubu maalinni? Ilmaan Oromoo miskiina dirqamaan manaa gadi yaasee ficcisiisee galatoomaa kan hin jenneen faannoo fi liyyuu hayiliin amaaraa galatoomaa gaafa jedhu garaan nagubata. Mee jara ilaala. Dhiisi ka waa'ee injifatuuf injifatamu waa'ee siyaasa keenyaa dhiisi. Warri wareegama guddaa qabalee Tigraay wajji waraana TDF wajji tafaallame ilmaan Oromoo barnootaa keessaa yaasee achi fide ilmaan Oromoo dargaggoota. Galata isaanii irraanfatee faannoo fi humna addaa amaaraa yoo galatoonfatu si aarsala. Gartee? Kana warri wanti isin qabsooftaniif kanaaf. Ammoo kun nan aarsu nan gubana. Maaliif beeyta? Injifatu jechuun biyya san tasgabbeessanii saba saniif waan barbaadu gaafa goote injifatteer. Garuu kun injifatamuun garaagarummaan qabu. Biyya bilisoomsuu hin dandeenye. Biyya tasgabbiin jiraachisuu hin dandeenye. Mataan kee tasgabbaa'ee waan hin jiraanneef wanta injifatte tokkollee hin jire. Teessoo irra taa'uun bargatiin qabu. Anamma kursii irra taa'u kana irra taa'ee sammuun kiyya yoo nagaan hin qabaanne gatii tokkoon qabu warra gabroomisan hin garaagarummaan qabu jechuudha. Ammootu hin injifattullee. Atachii TPLF fi TDF jettee odeessita. Woboon asiin gama barbaachisuun jalaansi shara jira waan hunda humna keekkatti haxaayaa jira. Sinii galee kaleessa jarri asii gaashina qabanne maalii qabanne dasee qabanne jedhanii iyyan. Woboon immoo jala kanaan akkatti barabbaraa jira. Xiqqoo gara Oromoo kanaan miidhamni jiru naannawa Wallaggaatti duguggaa sanyii ammas irra deebiidhaan raawwatamaa jiru.
Salaalee keessatti mana hidhaa keessaa ilmaan Oromoo guuranii ajjeesaa jiraachuu Karrayyuu fi naannoo tokko tokko kasanirraa hafe woboon barabbara jira obboleessa kiyya. Sinii galee kana injifannoon bilxginnaan ittiin dhaadataa jirtu ittiin iyyaa jirtu ani isumaana dhibe. Mootummaa biyya tokko ta'e gaafa iddoo ofii bulchuu deebi'ee qabateetiniin akka gammachuutti dubbatu na ajaa'iba. Warri weeraruuyyuu hin dubbanne akkatti baga gammadan hin jenne. Amaara qabattanii baga gamman. Oromoo qabannee baga gamman hin jenne. Kuni mootummaan iddoo ofii bulchu gaafa qabate ani gammade jedhu saalfatu yaaqi. Kana hundaafuyyuu mee injifannoo isaanii kun hanga yoomii deemaa maaliif itti fufaa TPLF mootu maqalee gadhiifti fi Itoophiyaa gadhiisiifti waliin hordofna turti gaarii naaf qabadha viidiyoo biraatti walitti deebina nagaatti naa tura.